Akka moltaan kabajamoo daawwattoota keenyaa kun televezyiina Dirreedhaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isiniif dabru amma oduu bal'inaan isiniif dhiyeessina. Oduu waliinis Oromiyaa Aliyyiiti. Waltajjii waloo Koomishinii Ministeerota Itiyoo Jabuutii 15ffaan Jabuutiitti gaggeeffamaa jira. Jilli hoggansa olaanoo Itoophiyaa 10 ministeera dhimma alaa Dr. Warqanaa Gabayyootiin durfamuu kaleessa Jabuutii galuun ni yaadatama. Dr. Warqanaa hariiroo biyyoota lamaanii aadaa afaanii fi diinagdeedhaan walitti hidhamaa ta'uu haasaa waltajjichaa irratti taasisaniin beeksisaniiru. Pirezidaantiin Jabuutii Ismaa'il Geelleen naannichaa fi Afrikaa irratti ga'ee taphachaa jiranis dinqisiifataniiru. Ministeerri dhimma alaa fi tumsi idil addunyaa Jabuutii Mohammad Yusuf hariiroo biyyoota lamaanii gama hundaan cimaa jiraachuu eeraniiru. Biyyoonni lama waggoottan dabranitti bu'uuraalee misoomaatiin walitti hidhamuuf doolaara biliyoona 15 ol baasaniiru. Marii koomishinii waloo kanaanis daldala, geejjiba, buufata bu'uuraalee misoomaa, barnoota, fayyaa, gumruukaa fi daldalaa irratti xiyyeeffatameera. Dhiheenya kana olollee lagannaa gabaa fi geejjibaa amajjii 18 bara 2011 irraa kaasee ni gaggeeffama jedhamee oolfamaa ture. Kan hin gaggeeffamnee fi geejjibaa fi sirni gabaa nagaa qabeessii jiraachuun ibsameeti jira. Gabaasa oduu kana Anwar Mahammadiitu dhiheessa. Iddoon ammatti argamnu bulchiinsa keenya Araddaa Duwwaa Lama Saabbiyaan ganda Sayidoo jedhamu irratti argamna jechuudha. Akkuma beektanitti iddoon kun bobbaatiin geejjibaa guddaan iddoo kanarraa ka'a jechuudha akka bulchiinsa keenya jechuudha. Gama mirgaa kanaan akka ilaaltanitti gara yuunivarsiitiitti fi iddoolee garaagaraatti tiraanspoortii nama geessu jira. Gama bitaa kanaan immoo gara Gorrootii fi gara naannolee birootti kan geessu geejjibni jira jechuudha. Fuuldura keenyatti gara Malkaa Jabduu fi iddoo garaagaraatti geejjibni nama geessu jira. Duuba keenya immoo Kooneel Ashwaa fi gara Sheelitti kan nama geessu tajaajilli geejjibaa ni jira jechuudha. Akkuma beekamu akkuma amma argaa jirtan kanatti tajaajilli geejjibaa bifa gaarii ta'een gaggeeffamu irratti argama. Akkuma beekamu dhiyoo kana bulchiinsa keenyatti mormiin hawaasaa turuu isaatiin wajjin wal qabatee lagannaan gabaatii fi geejjibaa akka gaggeeffamu waraqaaleen garaagaraa raabsamanis akkuma amma argaa jirtan kanatti sagantaan yookaan sirni geejjibaa bifa sirriitiin gaggeeffamu irratti argamu isaa nutis iddoo kanarratti argamuudhaan taajjabuu dandeenyeeti jira. Salamonis mormii ummataa dhiyeenya kana bulchiinsa Dirreedhaatti uumameen wal qabatee amajjii 18 irraa kaasee lagannaan geejjibaatii fi iddoo gurgurtaa cufuu bulchiinsa keenyatti barreeffamoota garaagaraatiin labsamuun isaanii yaadatama. Isuma kanaan wal qabatee hawaasni sodaa qabu iddoo garaagaraatti ibsu irratti argama. Isuma kanaan wal qabatee giddugala gabayaa bulchiinsa Dirreedhaa isa guddaa Taayiwaan jedhamu keessatti argamuudhaan yommuu daawwannu akkuma duubatti agartan kana giddugalli gabaa Taayiwaan kun namoota gurgurataa fi bittaadhaaf asitti argaman akkaataa dhufiinsa isaaniitiin keessummeessu irratti argama. Giddugalli gabaa qafiraa giddugaloota gabaa bulchiinsa keenya keessatti argaman hangafaa fi buleeyyii keessaa isa tokko. Giddugalli gabaa qafiraa kun akkuma beekamutti namoota harka qalleeyyii sa'an dureeyyii asitti dhufanitti sirna gabaa isaanii hamma humni isaanii danda'een kan itti gaggeeffatanii deebi'an jechuudha. Giddugalli gabaa qafiraa kun akkuma duubatti agartan kanatti bifa nagaa qabeessaa fi bifa tasgabbaawaan sirna bittaa fi gurgurtaa gaggeessu irratti argama. Yaa'ii mirga namoomaa waajjira damee bahaa Itoophiyaatti walitti qabaa kan ta'an obbo Sisaay Asfaaw akka ibsanitti rakkoolee bulchiinsa gaariitti furamuu qaban yerootti furamuu dhabuu isaatiin mormii ka'aa jiraniif sababa akka ta'ee fi haalli shakkamtoonni sakatta'aman kallattii seeraa fi heera mootummaa hin hordofne ta'uudha kan ibsan. እንከታተላለን እንደ ድሬዳዋ ነዋሪ ደግሞ ነዋሪም እንደመሆናችን በሰማጉን ብቻ ይሁን እንደ ነዋሪነትም ደግሞ
ድሬዳዋ ላይ የሚሰሩ ነገሮች ሁሉ እናያለን። akka jiraataa Direedawaatti wanta jiru hundaa ni hordofna garuu wanta uumamaa jirus ni dhageenya chaartariin erga haqameen booda magaalichatti nageenyi fi tasgabbiin uumamee hin beeku sababa kanaanis koomiliin hawaasa garaagaraa gara jiddugala mootummaattis akka galaa jiranis ni beekamu rakkoon bulchiinsa gaarii furuuf sochii taasisuun osoo danda'amu dhimmichi garuu akka hammaatu haalli ta'aa jirus ni jira akka jiraatatti namoonni hidhaman haalli isaan gama hidhatti seenaa hidhamaa jiran hojii mootummaarraa waan hin eeggamneedha ajajni muummee ministeeraa garuu dhimma adda baafnee qulqulleessineeti kan hiinu jedha malee walitti qabnee hineetii qulqulleessina wanti jedhu hin jiru an wanti akkanaa kun waan hafina fakkaate garuu ammallee hin hafne. Obbo Sisaay lammiiwwan dhiittaa mirga dhala namaa irratti qaqqabaa jiru qulqulleessuun qaama dhimmi ilaallatuuf dhiyeessaa hojjechaa jiraachuudha itti dabaluun kan dubbatan. በጊዜው ረብሻ የፈጠሩ ሰዎች ካሉ ወዲያውኑ የረብሻው ቦታ ተይዘው እስር ቤት መግባታቸው ምንም ማለት አይደለም። እስር ቤት ገብተው ደግሞ ወዲያው ተጣርቶ ለፍርድ መቅረብ አለባቸው ነው። yerumatti qaama jeequmsa uume iddootti qabame yoo ta'e humaati miti qaamni mana hidhatti seene yeroo gabaabaa keessatti murtii harkachuudha qaba osoo hin qulqullaa'in garuu manatti dhufanii hulaa dhadhawaa dargaggoota mana hidhatti galchuun wanta fudhatama hin qabneedha qaamni seeraa miidhaan irra ga'e nutis kan qulqulleessinu ta'a mormii magaalichatti uumameen namni miidhame yoo jiraatee fi qabeenyi barbadaa'e yoo jiraates kan qulqulleessinu ta'a ijoolleen hidhamanis haalli isaan itti hidhamanii fi haalli isaan itti jiran kan qorataman ta'a qaamni qoratus qophaa'eeti jira odeeffannoo dhugaa irratti hundaa'e qoratamee bu'aan dhimmichaa qulqullaa'ee hanga waajjira muummee ministeerichaatti fi mana maree federaalatti kan dhiyaatu ta'a. Yaa'ii mirga namummaa waajjira damee bahaa Itoophiyaatti ogeessaan seeraa fi sakatta'aa kan ta'an obbo Heenok Pheexroos ilmi namaa uumamaan mirga hin sarbamne qabaachuu isaaniitiin haalli mirgi namummaa hin sarbamneen shakkamtoota sakatta'uu akka qabanidha kan dhaamsa dabarsan. በሰሞኑም እንግዲህ የአካል ደህንነት መብትን ጋር ከእኩልነት መብት ጋር እንዲሁ በሰፈቀድ የመያዝ መብቶች ጋር ተያይዞ dhiyeenyatti mormii bulchiinsichatti uumameen komiileen gama gaafii mirgaatiin wal qabatan gama waajjira keenyatti dhiyaatan hedduudha mirga namummaadha wanta fedheenuu dhimma hin sarbamneedha biyya kaminittuu mirga namummaa sarbamuu hin qabu nutis akka waajjiratti wanti jennu mirga eegumsa qaamaatiin wal qabatee qaamni seeraa tokko shakkamaa akkamitti akka sakatta'uu qabuu fi wantoota seera irra jiran akka hojiirra oolchuuf nutis dhimmicha irratti hordofaa turreeti jirra haalli amma jiru garuu faallaan hojiirra oolaa hin jiru dhimmi yeroo dhiyootti uumamees mirgi namummaa yeroo sarbamaa jiru agarreeti jirra inni biraa dhimma walqixxummaati namni seera duratti wal hin caalu seera duratti namuu wal qixa heera mootummaa irratti kan taa'ee jiruu fi kan heera addunyaa irrattis hojiirra oolaa jirudha namni tokko yoo shakkame akkamitti sakattaamuu qaba wanta jedhuuf seerri kaa'amanni jira ajajni kunis hojiirra ooluudha qaba. dhiyeenyatti jeequmsa magaalichatti uumamanii fi dhimma dargaggoota shakkamanii hidhamaniitiin wal qabatee hojiileen qorannaa gaggeessuun hojjechaa jiraachuu ogeessaan seeraa obbo Heenok kan ibsan. ዜጎች እንግዲህ ህግና መብት ማክበር አለባቸው ስንል የሌሎችንን መብቶች መንካትና መጣስ የለብንም እና ፖሊስ ይህንን ስርዓት በተከተለ መልኩ ሰላም ደህንነት መንግስት ላይ ነው የተጫነው መንግስት lammiiwwan heeraa fi seera mootummaa kabajuu qabu mirga nama biraatis kabajuudha qaba hundaa duratti mootummaan seeraa fi heera kabajuudha qaba kunis hojiirra ooluu dhabuu isaatiin rakkoon kun uumamuu danda'e kanaafuu dhimmicha qulqulleessaa jirra qorannoon yeroo dhumetti kan gabaasa kenninu ta'a namoonni hidhamuu isaaniitiin miti kan qorannaa gaggeessaa jirru akkaataa isaan itti hidhamanii fi sakattaaman kallattii heerri mootummaa kaa'een namoonni hidhaman heeraa fi seeraan immoo wanta jedhuu fi yeroo isaan murtii harkachuu qabanitti murtii harkachaa jiran dhimma jedhuudha kan qorataa jirru dhimmi erga qulqullaa'een booda kan ibsa kenninu ta'a. Pirezidaantiin naannoo Somaalee duraanii Abdii Mahammad Umar dabalatee namoota 47 irratti himannaan baname. Sagannat Damissee dabalata qabdi.
Pirezidaantii naannoo Somaalee duraanii Abdii Mohaammed Umar dabalatee namoota 47 irratti himannaan banameeti jira. Naannoo Somaaleetti garee Heeggoo jedhamu gurmeessuudhaan lammiileen akka wal waraanan godhaniiruun kan shakkaman pirezidaantii naannoo Somaalee duraanii Abdii Mohaammed Umar dabalatee namoota 47 irratti himannaan banamuuf akka ta'e ibsameeti jira. Abbaan Alangee Federaalaa shakkamtoota waxabajjii 30 hanga adoolessa 30 bara 2010tti gareen tokko garee biraa irratti meeshaa waraanaa akka kaasu kakaasaniiru jedheeti jira. Yeroo jedhame keessatti saboota naannicha keessa jiran irratti miidhaan qaqqabus abbaan Alangee beeksiseeti jira. Namoonni 59 ajjeefamuu ragaan argameera. Namoonni 266 madaa'aniiru. Qabeenyi mootummaa fi dhuunfaa qarshii miliyoona 412 468 fi 826tti tilmaamamuu saamameera barbadaa'eeras jechuudhaan himannaan isaan irratti banameeti jira. Dhaddachi yakka lidataa ramaddii 4ffaa mana murtii olaanaa federaalaa dhimma isaanii ilaales shakkamtoonni abukaatota isaanii waliin mari'atanii akka dhiyaataniif beellama jijjiiramaa amajjii 29 bara 2011tti qabeeti jira. Oduu birootiin Teewodiroos Addisuu Teedii Maanjus wabii qarshii 80,000 akka ba'u eeyyamameeti jira. Teedii Maanjus walitti bu'iinsa naannoo Somaaleetiin shakkameeti ture to'annoo jala kan oole. Kan gabaasee Faanaa Biroodkaast Koorporeetidha. Tolegaa kabajamoo daawwattoota keenya oduun suduudaan televezyiina dirree dhawarraa isiniif dhiyeessaa turre asumarratti xumurra halkan gaarii.